Seenaan maatii gooftaa jaallatanii fi gooftaa tajaajilan dachee Oromiyaa ganda lalisaa Barbar keessatti dhalattee guddatte. Daa'imummaa isheetti ijoollota umurii ishee ta'an waliin gurmuu faarfannaatti ijaaramtee tajaajiluu eegalte. Waa'een gooftaas ifuufii jalqabe. Umuriidhuma kanatti kennaa fi ayyaanni gooftaan keessa ishee kaa'ellee ba'ee mul'achuu eegale. Isaanis wangeela lallabuu, faarfannaa barreessuu, humna kadhataa cimaa akkasumas hiriyoota ishee gorsuu fi qajeelchuu ture. Umuriinis guddattee tajaajila ishee hundas cimnaan utuu fuftee jirtu carraa biyya alaa argattee maatiinis waldaan itti gammadanii milkooftee deemte. Achiis maatiin ishee simatee waliin waldaa burqaa nagaa hordofuun tajaajila ishee guutummaan itti fufte. Seenaan hiriyoota gaggaarii gara gooftaatti ishee butan akkuma baay'ee qabdu hiriyoota gooftaan beennee mana barumsaa fi bakka hojiitti horachuu eegalte. Umurii kanatti basha'uu qabda. Bakka garaan kee hawwe hunda deemuu ni dandeessi kan jedhani baay'ee baay'atan waliin bakka mara deemna jedhanii kan itti bilbilanis garan qaban. Isheenis karaa kaleessa dabarte yaaddee of jajjabeessitu malee oolmaa fi deddeebiin ishee isaan waliin waan ta'eef mogoleen ishee bu'ee yaada hiruu jalqabde. Hello. Oh, Sina. Akkamati? Nagaa jedhami? Galata Rabbii akkam? Jaalladhu Rabbii maanii bareedu mamadde? Rajira. Gara seenaa dabbara ammaan jalaan babbadiini. Era senturu. Waldaa immoo kanaan jenne egaa machimaan kee seenaa isa irka waldaa eessa deemaa jirta waldaa cheerchii hulii waldaa kee cheerchii mamrii seena. Maaligaa isa malee maal qabna ree? Rashidaan dabbaraa dhuunfaa waqaalaaltanii faasiree abdiin kutattan miti machi. Akkamati nagaaramtii garuu? Armaa nagaa bora nuftoo itti yaadaaltantii garuu machumatti yaadannee si'aan eegasii bilbilaa jirra ammas kun ogaa maafanii si bilbilee. Maal sin osoo nagattanii hin baddanii akkam taateen hin jennee natti hin deemine. Lakkii kun ogaa ammas kun kun yeroo hundaa si yaadannam si yeroo hundaa cheerchii akka boota keenya durii yeroo hundaa cheerchii jaama jettu obboo nu uffisiiste. Maarree sin dhuftanii ree maarree anna waaqayyoo ku gammachuu qaba haara galfiidha boqonnaadha kanaaf anna waaqayyoo deemuun namatti tola gateef utuu sin dhuftaan yoo gammachuu guddaan qaba. Lakkiseen akkasumaan ati wanta barree tokkotu jira dhuftee seentee dhuftee bakki keenya dhuftee takka laaltee viidiyoo keessaan boo kan nuun jedhu siidha kottu seegaa jiraachi. Akkasumaan ta'u maal jechuudha kottatiyyuu. Lakkiseen machungaa yeroo hundaa siinsi mari'an asituu nurra gawridaa jira jaateef garuu tayyachi kottumoo siin jenna seen namooti. Egaa beekamuudha. Abbaan Oromoo ta'e gara tokkotti bacitu. Achiisee lafa bakka adii ishee bareedduu as jaallan namoonni keenya seegaa jira riyyoonni keessa. Okay, bye. Baay'ee utuu hin turin isaanis garaa ishee argatanii seexannis qofaatti wanta biyya lafaa kanarraa gurratti guddisee itti mul'isuun milkaa'uunis waldaadhaan ala akka argamutti waan itti ibsee fi waan isaan godhan mara gochuu eegalte. Maaliif yaada nama keessa galtee rakkatta? Akka hiriyoota kee maaliif hin taatu? Hiriyoota keedhaan maaliif hin ilaaltu? Isaan bakka isaan ga'an hin argitu. Yeroo hundaa waldaa. Hiriyoonni kee kan isaan guddatan kan isaan bakka guddaa ga'an har'a. Waldaa keessa warra jiran aare. Eenyuuf haadhasti waldaa keessa warri guddatanii bakka guddaa ga'an.
Isaanii maaf hin ilaaltu? Maaliif isaan duukaa bu'uu dadhabda? Isaan ikkoo harka isaan dorgommii isaanii addunyaa wajjin. Sodaatiin hiriyoota kee duukaa bu'i. Akka hiriyoota keessi godha. Addunyaattan si beeksisa. Isaanii waliin dorgomta. Hiriyoota kee har'a ni ilaaltuuni konkolaataa isaan meeqa geeddaranii ba'anii galan. Ati garuu kunoo hamma har'aatti jijjiirama tokko malee waldaa ganamas galgalas waldaa. Hin sodaatiin hiriyoota kee wajjin bu'i. Bakka isaan ga'anii geessa isaanis caaltee ni argamta. Hin sodaatiin. Isaan duukaadha kanaan ittiraas godhu. Isaan duukaadha kanatti guddatu. Akka isaaniidha kanatti taatu. Sodaatiin. Dhugumayyuu jireenya hiriyoonni koo jiraatan jireenya kan namatti tolu. Haalan amma yoomitti utuu laafin argeen darbaan yeroo hundumaa waldaa waan tokko hin jiru wanti argamu hin jiru. Haalan hiriyoonni koo makiinaa qabu mana qabu jireenya isaan jiraatan jireenya gaarii kan namatti tolu kan nama gammachiisu. Isee deemuun sun mana tulfaata. Sodaatiin. Garuu dhurtoon koo hiriyoota koo wajjinidha. Isaanii wajjin kolfii taphachuu nan barbaada. Lafa isaan ga'anii ga'uu nan barbaada. Dawwalee fi nan dhufan jira. Hiriyoonni kun adeegaa jiru. Deemuu qaba. Jiruuf jireenyi ishee hunduu hirkaa barbaada. Bultoof isheef illee homaa dhabdee karaa irratti baatee namoota waa hiixataniif eeguu eegalte. Shaakala yerootiin akkanatti hiriyoota koo ilaalee mana isaanii makiinaa isaanii jireenya isaanii baay'ee bareeda miidhagaa ture. Gaafa isaan kottu bukkeenaan jiran jireenya isaanii jiraadhu natti fakkaate. Gaafa ilaallu garuu akkana miti bakki isaa bareeda keessa isaa hadhaa baay'ee qaba nama gammachiisu. Bakki isaa miidhagaa ture. Mukkee laayifeen gaariidha jennaan hin bareeda jennaan isaanin ilaalee dhaqee har'a garuu tokkoon isaanii bukkeen jiran warri kaleessan sossobaa turan warri kaleessan miidhagaa kottu nu bukkeenaan jiran obboloo tokko na gargaara mana gooftaatii beenan akka latee. Isa kanammoo namoota baay'eetu akkam fayyaa keetti? Baay'ee bagaasuu eegaluutti har'a baay'ee seenaa karaa gubbaatti arge yeroo karaa gubbaa dhaabatteet waan ishiin taate yeroo achiin baay'ee sitti hima inni kun immoo baay'ee nama ajaa'iba waan daba
Aduh dia muni. Halo, akan kita pergi sudah ada suara mereka buka, orang tak buka, buatnya kerana ini. Soalnya singkap, siapa namanya? Bukanan. Tahu saya. Makanya Susin, main, Sena aku, beda apa? Ya, gimana betul? Mana betul? Mana cerita orang kan biasa? Mana pun, setibetan. Ini, makanya Susin. Sepasang ini, jempar mana tu re? Pas ini ko. Cukup dah lah mana ko? Isa. Ya, cukup dah lah. Pas mana tu re jalan tu lah. Isa. Pas mana dia? Sebenarnya hati. Kau jadi apa? Malu kali. Jangan jual jalan tidak tu rela. Malu. Aku kadang mekor saja dia. Kau tu macam mana sih? Ani sebelum ni kau nak harganya tu korban. Ati kolfani deeman omanatti qabani bilbilani ariwaan isaanitti dubbachirraa kan darbe anaaf furmaata waa tokko naa gochuu hin dandeenye ani garuu hin barbaadu asuma naaf fayyanaaf. Sena tu. Tu yang mau pergi apa? Bayar lagi. Si aku kau tu baru bayar ke mana? Saya ni kau apa sih Sena? Anggaran tak? Tu Sena. Kuasa. Ayo, habis. Lagi, asal ni. Tiger. Asal aku lagi kai. Mana dia? Kai. Mami, itu orang kisah tinggal tu. Ayah nikah. Nak betul. Pasal itu betul. Ayah nikah nak tirat mana? Mimi pasal itu ni. Kalau berkali mau, kalau misalnya nusuk tak. Okay. Aku nikah nak tirat mana? Wami nikah nak. Uang muka bengkak kan, apa kerja kan nasati kan? Oh. Hello, Pastor. Nagani sini fata tanjurtu. Tanjurtu nak mau apa ya dah? Naga ko dagalata sa sajurtu amma dimma way fisin barbade ni. Maal nagu ni la no la office manjira. Nagada arra misracho sinin jechu fani sini bilbile Pastor. Ega misranya tu ada ni romonga ma main mal sigar kar. Yedu ka Pastor kadanna ke nyero dera wa kayonu dage arra tun karara de muni Sena karara targadde fudade mana kotti galenjir. Sena mucaashe waggaa tokko dura waldaa keenya baddee turte Sena waggaari moo? Eeyyee har'a karaa irratti arge Pastor. Maalu eessa jirti maalu mucaan sun?
haala ulfaataa keessa jirti mana illee hin qabdu karaarra hin jiraadha jetti qorra kana keessa karaarra dhaabattiin fidee dhufe amma mana kootti wajjin gallee jirra. Waaqayyo fagalatu maaloo kunoo kadhannaa keenya waggaa hedduutu nuuf deebi'ee barra. Kana gammachuma guddaa natti himte dhugaa maaloo nan dhufa ammaa hojii tokko qabadeera garuu booddeetti deebi'uu nan danda'a hojii sana ammoo waan dhufa. Haa ta'u paaster ulfaadhaa bakka ammoo mana qaqqabaa. Manuma kee dhufamni? Manuma koo jirra. Haa ta'u nan dhufa ammoo waan dhufa. Haa ta'u ulfaadhaa sinaa eebbisu. Murteeffadhee si duukaa bu'ee galaan humna dasitu guutee sirratee sargaddees dabesii kun jarraamti. Nafayyaan kee qabeenya gahaadha kaaniin darbiti waan hunda keessaa isan na boonsa biyyi lafaa kuni gaarii fakkaate barna madhiisa waan hunda keessaa isan na boonsa biyyi lafaa kuni gaarii fakkaate barna madhiisa. Seenaa koo yaade dhuka fuuluma kee kanayyuu erguu gotti baay'ee mangammade. Daawwatee basarii? Bilbileera dhufaa jira daqiiqaa muraasa boodatti bira gaanaan jedhu haasofsiisi miti waan nyaataaf fidaa fi adda Jabaadhu bakka ishee kooftaan jira. Dilbiin humna daadaalli koo gamaa qabeenya iddoo dhokkataa ansooramni koo ayyaana kenna beekamu foon koo tirrisee si duukaa bu'ee qabsoon koo dhugaadha ittiin cakkamu waan hunda keessaa isan na boonsa biyyi lafaa kuni gaarii fakkaate barna madhiisa waan hunda keessaa isan na boonsa biyyi lafaa kuni gaarii fakkaate barna madhiisa. Argamee boru godaanu. Oh, paaster dhufanii? Baga nagaa. Baay'een beekamu fala barbaada. Shaakala cubbuudhaan qariyoo tokko ilaalee jireenya isaan jiraatan ilaalee makiinaa isaanii lubbuu gaariidha jennaan akkanatti akka teessa yeroo wajjin isaan wajjin keessas gadi mana isaanii gaafa ni ilaalu jireenya isaan jiraatan gaafa ni ilaalu namatti tola. Isaanii bakka akka fedhin kana kanatti
Qabeenyi isaanii baay'ee bareeda, baay'ee miidhaga. Ana gooftaatii ba'ee isa bareeda deemee kan nama gammachisa jedhee mul'ate. Baay'een gadi kaffale. Amma waan nyaatu dhabu, amma qullaa koo dhaabbatu. Amma waan afaan koo dhigeeffadhaaf mana bultoonni akkanatti. Obboloonni koo na arganii. Warreen kaleessa wajjin tajaajilu bakkeetti na arganii. Guddaatti gatanii. Natti kolfaa. Olii ol isaanitti bilbiluudhaan. Isa kanammoo namoota baay'eetu bilbilee himuu qaba. Natti kolfaa deema. Gaafan isaanii na dhuguudhaan humna koo hin hidhumaa na bu'a. Kaleessa biraan qabachuun jedhu kan na barbaadu hin qabuutu jedhee yaadu gaafa isaanii na gargaarusee na dhaabbatusee. Uumaan kenname seenaa Waaqayyoon siif kadhadhaa. Boqonnaa haaraa qaba Waaqayyo. Seenaa haaraa si jalqabsiisa. Kanaaf Waaqayyoon siif kadhadhaa. Amma kana booddee wanti yaadu sirra jiraatu bira fuulduraa yaadu sirra jiraatu. Waaqayyoon boqonnaa obboloota gaarii siif kenneera. Kana booddee siif kedhaawan. Ni Waaqayyoon siif kadhadhaa waan durseema. Ni kan dhaabanne Waaqayyoon kadhannaa. Si'achoon ta'uun ormaatti ba'a. Gaana godhee ramdi baanni kee ga'a. Cubbuun shaakala kan gooftaan hin feene ati waliin daandii waaqaa dhiiftee kan biraa yaade gooftaan guyyaa tokko hin oolu deebi'ee dhufuun hunduu gatii qabu jinkee obsaaf of qabuun. Isaanii bayyaanadhe. Waan argame baduufi garaan koo mooga'u jiiranaaf samiirraa abdiin koo mooga'u dhaabuuf argachuun koo naaf ulaagaa miti boonse bohaarsaan koo. Ayyaanni kee narraa jiraatu malee.